Akkam jirtu hordoftoonni qeddoo YouTube siniin jecha qeddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessa siniin jedha Oromoo kiyya. Egaa ililliin gaafii kaastee jirti. Gaafiis immoo waan koodhaaf jechuudha. Waan kooni dubartii gaarii fakkaatti malee dubartii hamtuudha. Ani kana durasi ishiis hin beeku, mana ishiis illee dhaqee waan hin beeku tokkollee hin qabu. Sababa saliikaatiin dhaqeera. Saliikaa mana kana keessa jirti jennaan mana kana keessa hin jirtu naan jette. Kanaafiyyuu ishiinis mujiriimadha warra jinniiti jettee haasawaa jirti jechuudha. Asirratti ililliin yaada fageessitee hin hubanne jechuudha. Yaada waan koo hojii maal akka waan kun hojjechaa jirtu jechuudha. Dubbachuun dura garuu itti yaadutu gaariidha. Maalummaa nama sanaas immoo duraan dursanii to'achuun barbaachisaadha jechuun jaaladha. Egaa waan kun kan ishiin illee mana seensisuu dhiisteef illee akkasumallee agarsiisuu dhiisteef illee dubbattee jirti. Harka ishee raastee dhuftee askeera fiddattee dhufnee jettee jirti jechuudha. Ishiin kunis immoo ani poolisii fidikootti naan jettee poolisii fiduudhaan dura maaliif akka ishiin mana akkas goote maaliif akka ishiin caccabsite duraan dursee gaafachuun qaba jettee gaafattus gaafachuu baattus homaa faayidaa tokkollee hin qabu. Garuu akka ishiin siin jettu goote baay'ee gaariidha. Isa immoo waa'ee koodeessitu immoo ishiinis akkasumas jettus immoo ani miskiinadha. Ani dhugumadhaan miskiinadha. Abdii waa'ee miskiinummaa kootii dubbatee jira. Akkasumas immoo gaafa abdii dhukkubee ishiin qoricha nyaachistee jettu simiti kana wajjin fidee hospitaala seensisee kan kana godhe immoo saliikaadha. Haa ta'uyyuu malee ana maraatti yaallachaan jira abdiidhaani. Obboleetti dhasa jettu oduu kee haasawaa kee dhiisiiti. Anuu nan laayyadha. Rakkoo tokkollee hin qabu ittillee liqeeffadhee jettee jirti jechuudha. Egaa homaa gochuun hin danda'amu. Mucaanis sababuma keessaniidhaan kinoo asirra gahee jira jechuudha. Isa kanadha. Garuu immoo yaada ishii hubachuu qabda. Bilbiluu fi qabda. Waliin haasa'uu qabda. Gaafa ishiin si bilbilte immoo bilbila maaliif ati kan jalaa hin kaafne siin jechuun jaaladha. Waan kun kan siinii yookiin immoo abdii dhiisiitii nama biraafiyyuu nama ta'uudha jabduudha. Otoo ishii tuquu baatteetta ta'e otoo ishiin jinniidha. Otoo ishiin musiima jechuu baatteetta ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Hojii ishee argaa jirtamitti akkatti ishiin seexana taa'uu fi dhaabachiisoo dhoowwitee jechuudha. Akkatti of shokkisiisaa jirtu jechuudha. Ati kana dandeessetta? Ati maal gooteetta? Hojii maalii hojjatteetta? Saliikaan gaafa ishiin faana jirtu gaafa si'iyyuu juusii soo baaste maal gooteetta? Gaafa ishiin bishaanii abdii qoricha keessa gootee obaasaa turte maal gooteetta? Wanta ati goote tokkollee hin jiru. Ishiinis immoo kan jechaa jirtu dhugaan abdii amma bahutti jetteellee viidiyoolee hojjechaa jirti. Maaliif kana nu banne zimmi jettee haasawuun dura kan jedhudha. Hani jechuudha waan baay'ee haasofte waan ta'eef kuni booda sirratti iyyuu rakkooma jechuudha. Akkasumas hin goone hin beekamaa miskiin akka taate waan tokko bakka akka waan hin taane jechuudha. Eddamoo jabduu taateetta eddamoo cimtuu taateetta ta'eera ta'ee jechuudha. Gaaftati saliikaa qabdee seeratti kennitu ture. Gaaf kamsitti fakkaate gaafa hospitaala baatee fidinaan jedhanii doktorris akkasumallee poolisoonnis naan jedhan jettee manuma ishii yookiin immoo kutaa manyitaa beetii ishii teessee kaameraa waraabdee kaameraa waraabuu keetiin alaa ishiinis kinoo jirti jetteeni poolisa waamtee itti kennitee dhugaa jiru poolisiin akka baasisu taasisuu qabda ture jechuudha. Ati garuu sanadhaanii hin goone jechuudha. Sillachuuyyuu sinan qabsiisaa sinan anisisaa iddootti hin deebitan taanaanii mucaa kiseera maal taateetta taanaan jechaanii turte. Innaa kun deebii hin ta'u siin jechuun hin jaaladha. Akkasumallee jechuudha obboleettii Abrahaamii waa'ee Ermeellaa irratti illee yaada laattee jirti. Akkasuma maaliidhaaf ruuttaanii dhiifama gaafatti. Ishiitu dhufee jireenya ruuttaa gidduu galee ishiitu ruuttaadhaan dhiifama gaafachuu qaba. Akkasumas baay'een keessan dubbadhumaaf cal jette naan jettu. Ani dhufee miidiyaa irratti dubbachuu na jibbisiiseera. Yeroo hundumayyuu asumarraa hiyyuuni nama jibbisiisa. Keessaan immoo hojii hojjechaa jirra. Nuti
ruuttaadhaan baay'ee jaalannaa baay'ee kabajnaa akkasumas immoo ermeellaan kun hiriyaadha jetteeti kan isheen dhuftee bifa hiriyummaa waan agarsiistu tokkollee miti waan akkanaa arginees waan hin beennedha wanti isheen gochaa jirtu isaanirraan fagoon jira viidiyoo isaanii garuu yeroodhaa yerootti nan ilaala isaafis immoo yoon bilbilli isaa hin hojjetu video anis itti nan himaa ishinaan jedha ishiidhaan cufa waan hundumayyuuti malee wanti godhamu hin jiru ijoollee yeroo hammaa immoo waan namni jedheen hin dhageessu yoo jettullee dubbattee jirti jechuudha warri naannoo isaa jirtan hiriyoota nuti warri jettan keessaayyuu inni tokko jettee maqaa isaalee dha'uu baattullee gurra buusteetti jechuudha innis eenyudha Buruukii sana jechuudha isa miidhamaa jirti ruuttaanii maatiin keessi wajjin dadhabaniiru gaashee wajjin dadhabanu isa jedhetti nuti wajjin dadhabnus ruuttaan kan keenyadha kan ishiin immoo wanta akkanaa wanta akkas kan ishiin jettu immoo sila jaalattuu fi osoo hin jaalanne ta'eera ta'ee cal jetteetu dhiisti yaada isaati dhimma mataa isaatiiti jetteeti waan jaalattuufidha itti naafuufis waan mirga qabdi ati immoo namnumti baga nagaa dhufte siin jedhu hin jiru namni sisimatu hin jiru dafiiti keessaa bahi gadi dhiisi mucaa jettee jirti jechuudha egaa akka ishiin jettettis immoo kiyyoo biraatu jira jettee waxibajii biraatu jira malee nagaa miti kun dudduuba waa qaba jettee shakkitee jirti jechuudha kanaaf iyyuu waanuma gaarii waanuma bareeda ta'e osoo hojjetame bareeda jettee jirti dhuga dubbachuuf baay'ee nama haarsa jechuudha Abrahaamis maaliif hanga kanaatti akka akkas ta'aa ture sillee nuti sillee hin beeknu jechuudha dhugumas immoo kottu galii kottu deebi'ii ishiin gadditi ishiin kana taati ishiin qebexxessedha kan jedhanis nuuf hin galu garuu hin bula hin tura malee dhugaan jirtu haalli jirtu bahuu hin oolu jechuudha isa kanadha ate gaa isa ishiin eegada dhiifama gaafatti argite kan kaleessa obboleessi kee jedhee argeessetti egaa inni intawani Itoophiyaa keessan taa'u Awurooppaa keessa malee ciqiciqii diririqii dadhabee dubartiin asii achiin karaa dalaanatti jaarratte jedhee yaadee jira anammayyuu dhuguma Abrahaam deemeera ta'e miidiyaa irratti waan dubartoonni baay'een beektuu fi dubartoonni biyya Awurooppaa garaagaraa biyyoota Arabaa garaagaraa keessa jirtu kinoo dhiirota namaa dhiironni haphiidha biyyoota Arabaa keessatti jechuudha shamarran turra baay'ata amma immoo suuta jedhanii dhufan kanayyuu akka goomaa wanni maqaan sama jedhama yaa goota kanniisaa akka hin gooneen sodaadhe jechuudha Abrahaamidhaan itti raranii jechuudha isa kanadha tasgabbaa'uu qaba tasgabbeessaa akkasumallee yoo danda'amaa ta'ellee abbaa'insaa dhufanii illee akka tasgabbeessanii ta'uu qaba siniin jechuun jaaladhaa asumaanis immoo eeluu fi fiqir akkasaan Tigraay kelleelii deema yookiin immoo maqalee akkasaan jiranii argaa jirtu jechuudha faafandashechaa jiru buna danfisaa jiru jabana Tigireedhaan jechuudha bazawee bunni jabana Tigiree dhugaan siniin baay'ee mi'a dhugaa rabbi baay'ee mi'a jechuudha nan beeka sirrittiidhaan isaan faana isaan bira hojjechaa waanan tureef jechuudha bunni isaanii baay'ee jabanaan isaanii buna ni mi'eessiti isaanis buna mi'aawaa ta'e danfisanii ambaashaa tolchanii qamadii kana fa'ii keessaa jechuudha eeluun kun teesseetu bu'aa turte jechuudha kana duwwaa miti jechuudha saawwan deebisee inni sirbeenyudha mucaa jaldu sana jechuudha akkasitti jechuudha saawwan illee akka inni oofaa turetti oofaa turan jechuudha ani sirba gambeekwanii saawwan maalii jechaa ture garuu sirbisa baay'ee bareeda mucaa sana jechuudha isa akkasittiidhaan ulee cabsanii saawwan asiifachuufu haadholillee gargaaraa turan dhugaa dubbachuudhaa fi wanti isaan kennaniif illee baay'ee hin mul'atu ani garuu zayitii argeera waan akka daakuu wayyaa ta'u malee waan ta'es argee jira jechuudha kennaniif jiru ati tokko fa'ii miilli isaanii illee sirrii hin hojjetu jechuudha eeluun boochee jirti mee maaltu sitti dhaga'ame asirratti maal baratte maal hubatte waliin jechaa turanii wanta biraa yaada biraa yaaduudhaaf hin kaane jechaanii turte jechuudha fiqirii dhugaa dubbachuuf akkan hin yaannetti ani himmaan koyyuu qabachuun dadhabe baay'ee garaa nama nyaatu
jettee jirti jechuudha. Dhugumadha baadiyyaa keessa osoo deemame namni jechuudha dhugaa warri sooressa ta'an warri akka barbaadetti midhaan nyaataniyyuu jechuudha. Inuma nama magaalaarraa dhaqeerraa gargaarsa wayii barbaadu jechuudha. Na baay'ee nama gaddisiisu jedhanii jiru. Dhugumaan aniyyuu baay'ee na gaddisiisan jechuudha. Keessa dubartiin isaan gara marati gargaaran jechuudha. Tigriif immoo garuma Amaariffaatti xiqqoo hin dhiyaate jechuudha namaaf hin gala. Isa kana dhakaayee shukkaan jechuun amma sinii kan ta'e na yaada. Isa kana dhaayee baay'ee namatti tola jechuudha. Isa kanaan akkasumallee viidiyoo kanaan illee 50 guutuu qabda jechaa jajjabeessaa turte jechuudha Heeluuni. Ani amma 50 guutuutti magaalaa Maqalee kana keessaa hin bahu jettee dhaadachaa turte jechuudha. Fiqir jechuudha. Viidiyoo sana keessatti immoo 50 galtee jirti jechuudha. Akkasitti ani ijoollee Buttaajiraa kana wanti hin jaalladhuuf maaliif akka ta'e beektu baay'een isaan jaalladha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Iyya tokkummaa isaanii, yaa wal jajjabeessuu isaanii, yaa viidiyoo waliif hojjetanii walii laachuu isaanii jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf ani isiniin jedheera miti inaaffaa guddaan na qaba kanarratti jechuudha. Inaaffaa biraan qaban. Inaaffaa ebeluuf maaliif ta'a? Ishiidhaaf maalii guute? Isaaf maalii guute? Galata Gooftaa Yesuus hin qabu jechuudha. Inaaffaan koo nama wangeela qabadheen jira kan nama ajaa'ibu jechuudha. Inaaffaan koo qajeelinaa fi qajeelin irratti kan hundaa'e. Wal gargaaruu, haadha hiyyeessaa gargaaruu, abbaa hiyyeessaa gargaaruu, kan hin beekne immoo gargaaruu namaa ta'ee jechuudha. Namatti tolee jechuudha. Ani yeroo baay'ee isinitti meera waayifii malee hojjedha isiniin jedhee jira jechuudha. Ijoolleen baay'een jechuudha nuti hojjechuun barbaanna garuu akkattiidhaan hojjennuun beeknu yeroo isaan jedhan jechuudha. Barreessan namaaf jalatti deemanii barreessan nan arga yeroo sana jechuudha. Lapheen kun tiltilna jetti jechuudha. Maaliif aniyyuu aduu keessa viidiyoo manatti waraabeen aduu keessatti dhaqee hidiiti godha. Akkamitti dhaaniin akkas illee ibsaa laadhaaf kan jedhullee natti dhaga'ame jechuudha. Mee wal guddisuu yaala, wal jabeessuu yaala Oromoo wal guddisaa. Isaan amma biyya Arabaa keessa ijoolleen isaanii dhufaan jirtu dhugaan siniin jedhe. Keenya akka jiran taasisaa jiru jechuudha. Maaliif nu biratti wal jajjabeessuun baay'ee gadi jechuudha. Tolcha maaltu nurratti hojjetame? Hojii maaltu nurratti hojjetame laata? Anaaf gaaffii guddaadha. Isa dhugaan siniin jedhe. Oromoon akka waliin guddifneef jechuudha. Oromoon akka walii hin kaasneef jechuudha. Waan guddaa ta'e waan hanga hin qabne irratti hojjetame. Isa dhugaan siniin jedhame. Mee waggaa tokko keessatti kinoon waggaa tokko guutuu fi ji'a 8 fixee jira. Ji'a 8 kinoo dayyuuti bibane. Ji'a 8 mulu jechuudha. Subscribe 1,500 qaba jechuudha. Maayettu meesin kanarratti. Mee maal jettuun jedhame. Inni kaan walkan tokko milkaa. Oromoota addunyaa kanarra hin jiru moo? Miliyoona meeqa jedhan Oromoon isgoo dhugaa dubbachuudhaaf. Ani naa ajaa'iba dhugaa rabbi naa ajaa'iba. Isgoo inni yoo sagadan malee isin jechuun jaalladha. Isa kanadha. Isa kana isin jechuun jaalladha. Guddaan sin jaalladha. Guddaan sin kabajaa. Waaqayyo sinaa heebbisu. Kun immoo sinaa milkeessu sin jechuun jaalladha. Kan ittiin milkaamu dubbii sagalee Waaqayyo qofaane waan ta'eef siniin jedha. I miss you.